Do it alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Here we go. Persistently. 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 Kana jechuun cichoominaan itti fufinsaan osoo addaan hin kutiin waan tokko cichoominaan hojjedhu, jabaadhu hojjedhuuf kan kana fakkaatan yeroo baay'ee ni fayyadamna. So afaan Ingiliffaatiin ishee kana fayyadamuutiin persistently ka jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Persistently jechuun itti fufinsaanii jechuudha. Fakkeenyaaf do it persistently. Do it persistently yoo jennee maal jechaa jirra? Cichoominaatiin yookiis itti fufuutiin jabaadhuuti hojjedhu. So addaan hin kutiin itti fufinsaan yookiis immoo cichoominaatiin hojjedhu jechaa jirra jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu barbaanne maal jenna? Do it persistently. Do it persistently. Do it persistently jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan strive. Strive or strive jechuu dandeenya. Inni kun maanni carraaqqii. Carraaqqii kun carraaqqii kee barbaada. Sun carraaqqii kee barbaada. Carraaquu qabda. Kanaaf kan kana fakkaatan yeroo baay'ee ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin carraaqqii jechuun strive jechuudha. Strive. Strive. Strive jechuun carraaqqii. Carraaquu jechuudha. Fakkeenyaaf I strive for breakthrough. I strive for breakthrough. I strive for breakthrough. I strive for breakthrough. Ani cabsii darbuuf yookiis immoo haala sana moo'ee darbuudhaafan maalan godha? Carraaqa. Cabsii darbuutiif yookiis immoo haala sana condition yookiis immoo wanta keessa jirtu tokko keessatti hundoofne kana cabsii darbuudhaaf yookiis immoo wanna kana moo'ee darbuudhaafan carraaqa jechuu barbaada. I strive for breakthrough. I strive for breakthrough jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan it needs your strive. It needs your strive. Kana jechuun immoo kun carraaqqii kee barbaada jechuun carraaquu qabda, tattaafachuu qabda, hojjechuu qabda jechuu barbaanne just it needs your commitment. It needs your commitment and dedication jechuu dandeenya. Kutannoo kee of kennuu kee barbaada jechuu dandeenya. Akkuma kana immoo it needs your strive jechuu dandeenya jechuudha. It needs your commitment. It needs your commitment. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin milkaa'uudhaaf annan carraaqa yookiis milkaa'uuf milkaa'ina argachuudhaaf ani nan carraaqa nan tattaafadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan comment jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Oral English, your perfect choice. Inni kabiraan immoo yeroo baay'ee anillee akkuma kana, anis akkuma kana, inni akka kana ni jenna yeroo baay'ee. So kana jechuu barbaanne maal jenna? So am I. So am I. So am I. So am I jechuu dandeenya jechuudha. Nam tokko akkanidha, ani akkanadha jedhee anis akkasuma ni jenna. So am false so inni jedhe anis furdaadha jechuu barbaanne maal jenna? So am I. Verbi inni achitti fayyadameertu hundoofne. So am I or so do I yeroo garagaraa walijjiirra fayyadamna. So am I jechuun anillee akkuma kanaa jechuudha. So do I jechuunis immoo isuma sana ta'ee verbi achitti namichi fayyadame jechuun an akkanan godha, an akkanan goonii, an akkasidha yoo inni jedhe immoo kan jennu maal afaan Ingiliffaatiin anillee akkasumaan godha yookiis anillee akkasiin godhuudha. So isa kanaaf maal jenna? So do I dha. Anillee akkanuma yookiis immoo anis akka kanaa yoo jenne immoo so am I fayyadamna jechuudha. So asitti so do I jechuun anillee akkasumaan godha. Anillee akkuma kanaan godha yookiis immoo anillee akkanaan godhuudha. So do I. So do I. Anis akkuma kana ka jedhu isa kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko am teetotaler. Am teetotaler. Am teetotaler yoo jedhe afaan Ingiliffaa jechuun ani
dhugaatii alkoolii speeshaalii alkoolii dhuguma tasumaa yoon dhugee hin beeku yoonuun jedhe nummoo afaan Ingiliffaatiin akkuma kana dhugne hin beeknu ta'e anis akkasii jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Isa kam akka fayyadamnu so am I fayyadamna moo so do I fayyadamna isa jedhuudhaaf deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Akkuma kana immoo I don't drink coffee. I don't drink coffee. I do not drink coffee. Yoo jedhee namni tokko nummoo maal jenna? Nus akkuma kana buna hin dhugne yookiis immoo hin dhugne yoo ta'e ani hin dhugne yoo jedhe anis akkuma kana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin so am I moo so do I fayyadamna isa kana deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Deserve jechuun yeroo baay'ee kana baay'inaan ni fayyadamna. Siif mala kan maluufidha kan ta'uufidha jechuun akka sana ta'uufii qabaa ni jenna. So kun afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Deserve kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Kan maluufi yookiin kan ta'uufi afaan Ingiliffaatiin migabbaa isa jennu jechuudha. Migabbaa namni kan yeroo akkas kana jechoota akkas kana baay'inaan fayyadamna. So inni kun maal inni? Deserve. Fakkeenyaaf you deserve it. You deserve it. You deserve it. Kana jechuun wantichi siif ta'a dhuguma siif mala inuma siif ta'a hojjetteetta yookiis immoo dadhabdeetta carraaqxeetta waan ta'eef wantichi siif ta'a jechuu barbaanne siif mala ka jedhu kana you deserve it. You deserve it jechuu dandeenya jechuudha. You deserve it. You deserve it. Kana jechuun wantichi siif ta'an siif mala jechaa jirraa jechuudha. Wantichi siif mala jechaa jirraa jechuudha. He deserve it. Akkuma kana immoo siif mala ka jedhu kana isaaf ni mala inni itti dadhabeera itti hojjeteera. Baay'ee hojjeteera itti dadhabeera baay'ee carraaqeera ni jenna yeroo baay'ee. So akka kana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? He deserve it. He deserve it. He deserve it. He deserve it. Jechuu dandeenya jechuudha. Ni ta'aaf in malaaf jechaa jirraa jechuudha. Akka kana jechaa jirraa jechuudha. Mee isin immoo sirriitti hojjedheera naaf malaa. Sirriitti hojjedheera ani sirriitti hojjedheera kanaafuu kuni innaaf mala naaf ta'a jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Don't forget to try with us. Akkuma kana immoo isheef mala isaaf mala gaafa jennu mala akka jennu ilaaleerra isheef ni mala isheef ni ta'a dadhabdeetti hojjetteetti kanaaf wanti kun isheef ni mala jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Good. Inni kan biraan immoo do you mind? Do you mind? Wanta tokko gochuudhaaf jennee nama sanaan sitti dhaga'amaa jechuun sitti tolaa akka kana yoo ta'e sitti dhaga'amaa qaroolee jedhaa isa jennu jechuudha afaan Amaariffaatiin. So sitti dhaga'amaa akka kana yoon godhe akka sana yoon godhe yookiis immoo akkana yoon jedhe sitti dhaga'amaa jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Would you mind yookiin immoo do you mind jechuu dandeenya jechuudha. Do you mind? Do you mind? Yoo jenne maal jechaa jirra? Sitti dhaga'amaayi, sitti tolaayi jechaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf, do you mind if I ask you one question? Or, would you mind if I ask you one question? Do you mind if I ask you one question? Gaaffii tokko yoon si gaafadhe sitti tolaa'oo. Gaaffii tokko nama tokko gaaffii wayii gaafachuudhaaf jennee namichi hayyamamaa ta'uuf ta'uu dhiisuusaa adda baasuudhaaf gaaffii tokko si gaafadhe sitti tolaa'oo ni jenna yeroo baay'ee. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal jenna? Do you mind or would you mind if I ask you one question? Would you mind if I ask you one question? Jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin
yoon qofaatti si dhiisee sitti dhaga'amaa jechuun si dhiisee yoon deeme sitti dhaga'amaa afaan Ingiliffaatti isa qirra afaan Amaariffaatiin qirra si jedhaa isa jennu jechuudha. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Akkuma kanas yoo dalagaa kana na gargaarte sitti dhaga'amaa yookiis sitti tolaa dalagaa kana yoo na gargaarte sitti dhaga'amaa yookiis sitti tolaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin do you mind yookiin immoo would you mind kan jedhu fayyadamne akkamitti sentensi kana konstruct akka goonu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a.